Atileetotatti aansuudhaan beekamtii Itoophiyaa fadda duree kan ta'e lammii biyya ormaa tokkoon Itoophiyaa maaliin beekta yoo jettan daandii xiyyaara isheetiin isiniin jedha. Gara biyya alaatti imaluuf hamma har'aatti waan isinirraa eegamu erga guuttanii booda tikkeetii xiyyaaraa keessan isa bitattan qabattanii gara buufata xiyyaaraa Booleetti imaltu. Kana booda garuu buufanni xiyyaaraa Boolee seenaa ta'e hafuuf jira yookaan immoo buufata xiyyaaraa akka Itoophiyaatti lammaffaa ta'uuf jira. Buufanni xiyyaaraa Boolee si'a sadii ol irra deddeebiin hojiin babal'isuu kan hojjetameef yoo ta'u imaltoota waggaatti miiliyoona 22 qofaa kan keessummeessu akka ta'ee fi buufanni xiyyaaraa haaraan ammoo waggaatti imaltoota miiliyoona 100 ol akka keessummeessuu danda'utti kan ijaaramuuf karoorfatame ta'uun dhaga'ameera. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 5 buufata xiyyaaraa akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffaa ta'e bal'inni isaa square meetirii 35 ta'e Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetirii 35 irratti ijaarsisuu jalqabee jira. Buufanni xiyyaaraa haaraan kun maqaan Airport City jedhamu kan kennameef yoo ta'u kan ijaarsisu ammoo daandii xiyyaara Itoophiyaati. Ofii buufanni xiyyaaraa daandiin xiyyaara Itoophiyaa ijaarsisaa jiru kun magaalaa kam keessatti ijaaramaa amma immoo ijaarsisaa maalirra jira akkasumas bajanni isaa eessaa kan argamedha. Bal'ina odeeffannoo kana isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'ooliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa subscribe hin godhanne ta'a yookaan ammoo subscribe godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaaddan subscribe godhadhaa achis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenya like godhaa yaada keessan ammoo comment irratti nuuf qoodaa jechaa share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Projektii guddichi dachee Oromiyaa irratti ijaaramuu jalqabeera. Yeroo yaaddessaa fi sodaachisaan waanuma abdii nama kutachiisuu dhagaa wallu kana keessatti wanti abdii namatti horuu fi nama jajjabeessu biyya keenya keessaa dhaga'amee jira. Biyya alaatti imaluuf hamma har'aatti waan isinirraa eegamu erga guuttanii booda tikeetii xiyyaaraa keessan bitattanii gara buufata xiyyaaraa Booleetti imaltu. Buufanni xiyyaaraa Boolee garuu kana booddee seenaa ta'ee hafuuf jira yookaan ammoo tajaajila biyya keessaa qofaa keessummeessuuf jira. Akka kanaan itti fufnaan biyyattii kana keessatti taateewwan gurguddoo fi piroojeektiiwwan gurguddoon kana caalanis eger ijaaramuu ni danda'u. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 5 buufata xiyyaaraa akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffaa ta'e bal'inni isaa meetirii iskeerii 35 ta'e Finfinnee irraa kiiloomeetirii 35 magaalaa fagaattee argamtu magaalaa Bishooftuutti ijaarsisuuf jalqabeera. Buufanni xiyyaaraa haaraan ijaaramuuf jedhu kun maqaan Airport City jedhamu kan kennameef yoo ta'u kan ijaarsisu ammoo daandii xiyyaaraa Itoophiyaati. Atileetotatti aansuudhaan beekamtii Itoophiyaaf adda duree kan ta'e lammii biyya ormaa tokkoon Itoophiyaa maaliin beekta yoo jettaniin daandii xiyyaaraa isheetiin kan isiniin jedhu dhaabbileen Ameerikaa dhaabbata daandii xiyyaaraa Itoophiyaa kana bituuf si'a hedduu wiliqqisaa gaafataa kan turan. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa dhaabbata olaanaa fi biyya kamiyyuu hawwisiisaa jirudha. Kan ijaaramuuf jedhu kun buufata xiyyaaraa qofaa osoo hin taane magaalaa buufata xiyyaaraati. Akkasumas hoteela imaltoonni itti fayyadaman akka addunyaatti kan qulqullinaa fi miidhaginaan akkasumas guddinaan sadarkaa isaa kan eeggate akka ta'e beekameera. Karaawwan buufata xiyyaaraa haaraa fi magaalaa Finfinnee wal qunnamsiisan kunneen bifa addaatiin kan hojjetaman karaawwan ariitii akka ta'anii fi hojiin isaanis bajeta waggaa haaraa kanarratti akka jalqabamu hojii adeemsisaan buufata xiyyaarichaa beeksisaniiru.
Buufanni xiyyaaraa Boolee sadii ol irra deddeebiin hojiin babal'isuu kan hojjetameef yoo ta'u, imaltoonni waggaatti miiliyoona 22 qofaa kan keessummeessu akka ta'ee fi buufanni xiyyaaraa haaraan ammoo waggaatti imaltoota miiliyoona 100 ol akka keessummeessuu danda'utti akka ijaaramus himameera. Buufanni xiyyaaraa kun keessa isaatti hoteelota malees daldala qaraxarraa bilisaa fi loojistikiiwwan kaargoo kan keessatti keessummeeffaman bajanni doolaarri biiliyoona 5 kan qabameefidha. Piroojeektichi kan akka yaadaatti jalqabamee fi bakka buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa guddichi kun itti ijaaramu barbaadamuu jalqabee waggootni kan darban yoo ta'u, qorannoon erga taasifamee booda bakki ijaarsaas argamee bajannis qabamee fi jalqabamees jira. Ni yaadattu yoo ta'e waggootaan dura ijaarsa galma mootummaa haaraa yeroo gurra isin buufnu sobaa nuun jechaa turtan. Garuu ijaa fi gurra keessaniin mirkaneeffattaniitu. Piroojeektichi haaraan kunis akkuma galma mootummaa haaraa kanaati. Buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa guddichi kun bara 2023 kan jalqabamuuf karoorfatamee fi waggoota 5 hanga 6 booda bara 2029tti ijaarsi isaa xumuramee akka tajaajila eegalu hojii adeemsisaan dhaabbatichaa beeksisanii turan. Wayita ammaa kana dhaabbatichi dhaabbata biyya Faransaaytti argamu wajjin qorannoo taasisee xumuree eegalees jira. Ijaarsi dhaabbata kanaa boqonnaa lamatti qoodamee kan ijaaramu yommuu ta'u, inni tokko akka barbaachisummaa isaatti eerpoortii siitii paarkii industirii Adaamaa fi buufata doonii Mojootti dhiyoo waan ta'eef loojistikii guddaa uumuus danda'a jedhameera. Magaalaa Bishooftuu bakka Yaabsiraa jedhamutti kan ijaaramu buufanni xiyyaaraa kun maallaqni ittiin ijaaramu eessaas akka argame himamuu baatus garuu maallaqni buufata xiyyaaraa Boolee ittiin babal'isuuf argame baankii Chaayinaa Exist jedhamurraa akka ta'e ifoomeera. Bajanni ramadameef kun bajataa hidha Abbayyaa yeroo jalqabamuuf qabameef yoo ta'u, garuu liqiin yoo hin jiraanneyyuu daandiin xiyyaara Itoophiyaa maallaqa hamma tanaa ni dhaba jedhamee hin yaadamu. Qorannoon bara 2022 hanga 2023tti bahe akka agarsiisutti daandiin qilleensaa Itoophiyaa qarshii biiliyoona 300 ol galmeessisee jira. Bu'aa argate jechuudha. Daandiin xiyyaaraa kun karoora waggaa 10 hamma bara 2035tti baafachuudhaan hojii ajaa'ibsiisaa irratti argama. Erga hundeeffamee waggaa 70ffaa reefuu kan guutee fi bara 1938 yeroo jalqabaaf gara Ijipti Kaayirootti balallii kan jalqabe daandiin qilleensaa Itoophiyaa balaliiftota xiyyaaraa leenjisuun muuxannoo waggaa 40 qaba. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana xiyyaarota hojii irratti argaman 139 ol kan qabu yommuu ta'u, xiyyaarri tokko giddugaleessaan waggaa 8 akka tajaajilus beekameera. Wayita ammaa kana Boeing 737 qofa 32 kan qabu yoo ta'u, biyyoota Afrikaa dursuudhaan daandii xiyyaaraa Boeing Dreamlight dhaabbata biteedha. Dhaabbanni kun kan mootummaa fi uummata Itoophiyaa yoo ta'u, daandiiwwan xiyyaaraa akka Naayijeeriyaa fa'aa ammoo dhaabbata daandii qilleensa Itoophiyaa kana hojii uumuufiidhaan sheeriidhaan waliin hojjetaa jiru. Egaa buufanni xiyyaaraa Itoophiyaa guddichi magaalaa Bishooftuutti ijaaramu kun erga xumuramee booda kaargoowwan dabalatee tajaajiloonni raawwataman hundumtuu magaalaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti argamtu magaalaa Bishooftuu keessatti ta'a jechuudha. Kun ammoo Oromiyaaf carraa guddaa qaba. Jalqaba irratti balaliinsi idil addunyaa guutummaan guutuutti Boolee irraa gara isa haaraa ijaaramu kanaatti kan darbu waan ta'eef carraan guddina magaalota Oromiyaa naannoo Bishooftuutti argamanii baay'ee kan dabalu ni ta'a. Akka daandiin xiyyaara Itoophiyaa jedhutti yoo ta'e kan ijaaramu buufata xiyyaaraa guddichaa fi olaanaa qofaa osoo hin taane magaalaa buufata xiyyaaraas ni ijaarra. Sana jechuun ammoo hoteelonni gurguddoon sadarkaa isaanii eeggatan ni ijaaramu. Gabaawwan gibiraa irraa bilisa ta'anis achi keessatti ni adeemsifamu. Kun ammoo carraa hojii uumuu bira darbees jiraattotaaf carraa guddaadha. Ergasii magaalaan Finfinnee fi buufanni xiyyaaraa Boolee akkam ta'a gaaffiin jedhu ammatti deebii kan hin argatin yoo ta'eyyuu fuulduratti buufata xiyyaaraa biyya keenya sadarkaa lammaffaa ta'uun tajaajiluu mala.
namni waaqayyoo lubi bal'inaa sarkaa raajummaa isaan dubbatan tokko tokkoon raawwatamaa waan jiruuf qormaata hamaa keessas taanee waaqayyoon akka nagaa biyya keenyaaf deebisu wal waraansi akka dhaabbatuu fi lammiileen nagaan ba'anii akka galan isa waaqayyo nuuf qopheesse guddinaa fi misooma nuuf kakatame sanatti waliin akka dabarru waaqayyoon haa kadhannu isiniin jenna. Buufata xiyyaaraa Boolee Nagaatti. Angafni nagaa inni fannoof ba'ee, angafni nagaa inni fannoof ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannoof ba'ee, angafni nagaa inni fannoof ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannoof ba'ee, angafni nagaa inni fannoof ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Angafni nagaa inni fannoof ba'ee, angafni nagaa inni fannoof ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Du'aa keenya du'e ofii fudhate, gatii cubbuu keenya hundumaa fiite, qomoo ormaa turre ni nu filate, lammiilee waaqarra nu dabalate. Ol araaraati Yesuus, ol araaraa isa fannoo baate nu dhiibee garaa. Ol araaraati Yesuus, ol araaraa isa fannoo baate. Olaa dhiifamaati Yesuus, olaa dhiifamaa, karaa isaatiin jireenyatu argama. Ol ariifamaati Yesuus, ol ariifamaa, karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu, cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu, nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree, du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu, cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu, nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree, du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannoof ba'ee, angafni nagaa inni fannoof ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee, ifa bara baraa keessa nu jiraachisee. Angafni nagaa inni angafni nagaa inni fannoof ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Harki si daachee hin qabne hin dandeenye, dhufuun fayyina keenya galma hin geenye. Angafni nagaa inni fannoof ba'ee, angafni nagaa inni fannoof ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Amma du'ii geessu nutti agarsiise, cubbuuf abarsasaa nurraa calaase. Angafni nagaa inni fannoof ba'ee, angafni nagaa inni fannoof ba'ee, du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Inni fedhu kan keenya oo bitaamnee garboo
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.